World Sport. Kabajamtoota daawwattoota keenya akka mooltan akkamsaatiif yeroo kana geessan isin jechuu barbaanna. Guyyaa addaa guyyaa gammachuu irratti argamna jechuudha nuti. Egaa guyyaa har'aa oduu adda ta'e qabadhee isiniif dhufeetiin jira jechuudha. Oduun keenya guyyaa har'aa akkuma beekamu kaleessa galgala atileetonni ciccimoon addunyaa dorgommii bara 2022 dubartoota gaggeessaa turan jechuudha. Akkuma beekamu Latesaambaay Gidaay meetira 10,000 shaampiyoonii addunyaa taatee jirti jechuudha. Atileet Latesaambaay Gidaay dorgommii shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa Ameerikaa Oreegoonitti gaggeeffamaa jiru irratti fiigicha meetira 10,000tiin injifatte. Dorgommii shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa yeroo 18ffaaf tibbana US'tti gaggeeffame kanaan daqiiqaa 30 sekondii 9 maayikiroo sekondii 94 xumuruun meedaaliyaa warqee Itoophiyaaf argamsiifteetti. Latesaambaay atileetota Keeniyaa ciccimoo Helen Obiri fi Margaret Chelimo Kipyegooniin duubaan lammaffaaf sadaffaadhaan hambistee galte. Dorgommii fageenyaa meetira 10,000 kanaan dhalachuun Itoophiyaa lammii Neezerlaand taate tan ammaas dhalootaan Oromoo taate Siifan Hassan afuraffaan xumurteetti. Qabxiin kun qabxii guddicha Latesaambaay waltajjii morkii idil addunyaa maqaa isheetiin galmeessisteedha. Waggaa darbee Olompika irratti sadaffaa yoo baatu bara 2019tti immoo shaampiyoonii Dohaatti dorgomame lammaffaan xumuruun ishee ni yaadatama. Dorgommii Latesaambaay meedaaliyaa warqee jalqabaa Itoophiyaaf argamsiiste kana irratti atileetonni Itoophiyaa biroo Ijjigaa'uu Taayyee fi Boseenaa Mollaatiin hirmaataniiru. Injifannoo booda dubbii dubbatteen kana mo'achuun koo anaaf gammachuu guddaadha kan jette atileet Latesaambaay. Atileet Ijjigaa'uu Taayyee jaffaaf atileet Boseenaa Mollaatiin ammoo 8ffaa bahuun xumuran. Dorgommii meetira 10,000 dubartoota kanarratti morkii cimaatu ture. Latesaambaay cimna addaa agarsiisuudhaan saffisaa dabaluun shaampiyoonaa taatee jirti. Atileet Latesaambaay Gidaay fiigicha walakkaa maaraatoonii onkololeessa bara 2021 Vaalensiyaa Ispeenitti fiigdeenis riikardii addunyaa galmeessisteetti. Latesaambaay riikardii addunyaa walakkaa maaraatoonii kana atileetii Keeniyaa Ruut Chebejigiin galmaa'ee daqiiqaa tokko oliin fooyyessu. Daqiiqaa tokkoof sekondii 2 maayikiroo sekondii 52tti xumuruun harka galfattee turte. Dorgommicha shaampiyoonii atileetiksii addunyaa 18ffaa kanarratti Itoophiyaan dhiiraa 21 dubartoota 19 walii galaan atileetota 40 hirmaachaa jirti. Atileetonni kunneen fiigicha gufachiisaa meetira 800, 5,500, 3,000 akkasumas immoo fiigicha meetira 5,000 haga 10,000 akkasumas maaraatooniin akka hirmaatan eerameera. Kabajamtoota daawwattoota yuutuubii keenya yuutuubii bulloo kiyyaa irratti argamtan egaa viidiyoon kun yoo kan isinitti tolu ta'e jechuudha like, share, subscribe godhuudhaan isinis nu gargaara isinin jenna. Hanga oduu biraa qindeeffannee walitti deebinutti nutis gamanumaan nagaa isinitti dhaammanna. Irra deebinee atileet Latesaambaay Gidaay Itoophiyaaf dorgomtee dorgommii kana mo'attee baga gammaddee congratulations jechuun ni barbaanna. Yuutuubii keenya immoo subscribe godhuu akka hin daganne wanta diimtuu san tuuxanii akka wanti hundi notification isin bira ga'uuf kallattumaa wanti nuti gadhiisnu isin bira ga'uuf nu gargaartan kabajaan isin gaafannaa. Turtii gaarii yeroo gaarii isiniif hawwina jechuudha.